Ashamaar Kafunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya jechaadha. Deeggarsi kun jechaadha namoota harka qalleeyyii fi namoota dudulloomoo nama isaan xooru hin qabne, nama isaan gargaaru hin qabne waldaa dhalattoota shanan gibee biyya Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Kaanaadaa jiraatan tilmaamaan gara qarshii 120,000 siqu jechaadha. Deeggarsa godhameen jechaadha. walitti qaban jechaadha koree kana Dr. Abdussamad Husseini fi Engineer Tamkin Sharaf, Kamil Muhammadi fi Muhammad Leencoon faa keessatti argamu jechaadha. Deeggarsi kun egaa namoota dudulloomoo yookaan waa hojjetanii nyaachuu hin dandeenyeef kan godhamedha jechaadha. Baay'ee namatti tola jechaadha. Tilmaamaan qarshii 120,000 jechaadha. Deeggarsi kun kan godhamee jechaadha. Namoota kanaaf jechaadha. Egaa deeggarsa kana wal qabatee Dr. Abdussamad Hussein jedhamu waa'ee kanaa kan isaan walitti qaban isaan meedook akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Mee deeggarsi kun biyya eessaarraa godhame? Deeggarsi kun kan godhame dhalattoota shanan gibee Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Kaanaadaa jiru irraa godhame deeggarsichi. Kanaanis wal qabatee uummata keenya bukkee yeroo kana dhaabbachuu jiraatiif baay'ee jara galateeffannaa. Galatoomaa jechuun barbaada. Deeggarsi sun itti qaba. Deeggarsa barii kuma 120ti. Nama 100 kennama. Akkasumas immoo namooti harka dhukkuba adda addaa qabanuufis saamnaa 500 kennuudhaaf filaan godhamee jira jechuudha. Achirrattis wal arginaan jira. Baay'ee galatoomaa. Egaa kan fuuldura koo kanatti argaman immoo barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa fi qindeessaa garee kanaati. Barsiisaa Kamil Muhammad jedhamu. Barsiisaan Kamil waan kana wal qabatee mee maal jettu mee dhaamsa maalii qabdu maaltu jira? Namoonni deeggarsa kana godhan keessattuu jiraattonni ijoolleen shanan gibee kan Awustiraaliyaa jiran fi biyya alaa biraa Awurooppaa keessa jiran deeggarsa kana godhanii karaa keenyaan akka ijoolleen uummata keenya miskiina kana qaqqabu dhibee koronaa kana qolachuu keessatti gahee isaanii waan baataniif lammiif ta'u ijoollee biyyaa ta'u waasaa agarsiisaniiru waan ta'eef guddaa galatoomaa jennaan. Deeggarsi kun amma abbootii warraa hedduudhaaf kennamaa waan ta'eef baay'ee galateeffannaan guddaa galatoomaa jedhaan. Baay'ee galatoomaa isinis egaa waan kana mijeessuu keessaniif. Egaa deeggarsi kun egaa tilmaamaan qarshii 120,000 lakkaa'ama. Dhalattoota shanan gibee biyya Awustiraaliyaa, Kaanaadaa fi Ameerikaa keessatti argaman irraa kan argamedha. Egaa fuuldura kootti kan argamu Engineer Tamkin Sharaf waan kanaan wal qabsiisee waan nuun jedhu qaba. Akkam bulte Engineer? Fayyaa mee kun maal akkamittiin ilaalta? Deeggarsi kun biyya eessaarraa godhame tilmaamaan hangamitti ilaalama? Nama meeqaaf kennama? Yeroodhaaf qophaa'ee lakkoofsa isaa nama 100 jechuun. Nama 100 oliif kan qophaa'edha. Akkuma argaa jirru nama baay'eedha kan barbaadu gargaarsa kan barbaadu humnaa ol jechuudha. Dhibeen kun erga biyyoota biyya Chaayinaa keessatti waan keessatti argame as biyyoota gurguddoo kanneen akka Ameerikaa, Awurooppaa fi biyyoota Miidil Iist irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Biyyoonni kunneen biyyoonni ammaan kun biyyoota sirni fayyaa jiraa baay'ee guddataa ta'e, sirni fayyaa jiraa baay'ee ijaaramaa ta'e. Haa ta'u malee gara biyya keenyaatti balaan inni fiduu danda'u sirna fayyaa biyya keenyaatiin dinagdee biyya keenyaatii wajjin kan waliin madaalledha jechuudha. Dhiibbaan inni fiduu mala. Kana innaan dursine amma danda'ameen wal gargaarree amma dandeenyu walitti buufnee hawaasa keenya deeggaraa yoo deemne malee hawaasni keenya waa bitachuudhaaf guyyaa guyyaadhaan waa argatee jiraata. Waan guyyaa tokko nyaatee bulu guyyaadhuma sana yoo hojjetee bulu argata namni baay'een. Yoo sana irratti hojjennee illee waan inni yoo bitate guyyaa 5 nyaatu yoo gumaachuu dandeenye faayidaa guddaa ekspoojjarii hir'isna jechuudha. Namni akka baay'inaan walitti dhufne gabaadha. Amma tokko rakkoon guddaa nama as keessatti biyya keenyatti gabaa fi geejjiba. Gabaa sana irratti uummata hir'isuudhaaf sappilaayii nyaataa fi wantoota watii ta'an ittoo ta'an kennuu yoo dandeenye baay'ina hawaasa keenyaa kan gabaa irratti hirmaatu hir'isuu dandeenya. Karaa kanaan namni keenya
amma ta'e hirmaannaan inni gabaa irratti godhu irra ta'e. Kanaafuu haala biyya keenya wajjin irratti hundoofnee akkaataa nuti dhibee kana hir'isuu dandeenyu sana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu amma dandeenyeen namni hundinuu asirratti gargaarsa kana kan godhaa jiran ijoollee dhalattoota godina kanaa kan ta'an godina Jimmaa Ilmaa Shanan Gibee biyyoota adda addaa Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa jiraatanidha. Warri kun warra biyya isaaniitiif dhimmamanidha. Hagaatanillee warra qalbiin jara biyya keessa jirudha jechuudha. Jara kanaaf kabaja guddaa qabna. Baay'ee galatoomaa jechuun barbaada karaa kana. Deeggarsi isaanii kun garuu itti fufuu danda'u qaba. Biyyi kun fakkeenyaaf ogeessonni fayyaa keenya PPE hin qaban hojii personal protection equipment yeroo tajaajila tiriitmentii kennan ofirraa itti ittisan meeshaaleen adda addaa hin jiran hir'ina meeshaalee jira jechuudha. Kanaafuu asirratti deeggarsi godhamuu qaba. Isin kanaan amaanaa jechuun barbaada deeggarsi kun itti fufu. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee ishi galatoomaa isinis egaa warreen deeggarsa kana gootan jechaadha. Dhalattoonni Shanan Gibee biyyoota Kaanaadaa, Awustiraaliyaa fi Ameerikaa, Awurooppaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa namoota hojjetanii nyaachuu hin dandeenye harka qalleeyyii gargaaruuf deeggarsa qarshii 100tti tilmaamamuu fi namoota 100f deeggarsa kana gochuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaannaa. Baga Raamadaana barnaatiin isin ga'e ulfaadhaa. Thank you.